dubartiin amma akkamiin beekta dubartoota tokko barbaadee osoo hin ta'in waan harkeerraa waan dubbachuu barbaadee fi yoo bika tokko saayiboota isiitti waliin deemuu barbaadde uffatti haa jennu baay'ee dhiirti nama ni fatta. Dubbaddu beeytanii just walirraa barachuun waan kan baree hanqan harkee isinumaayuu barbaadeeti. Amma lafaa kaatee meekaappii faa yoo dibatte meekaappii dibattee uffattee sii baqqaa xumuratee qulfii ularraa gabba'u deemu jaarsi keenya hin deemi yoo siin jee tadhiistu ni jirti amma saa kanatti akkamitti hin deemin naan jaa. Meekaappii dila kana baasee huccuu dila kana baasee qawwooti mana keessatti jechuudha. Saa san immoo si fattan jechuudha. Yoo garuu akkasi qophootee sii deemu sii namni hularra dhaabbatee sii jiru bakka dhiifama dabaltee jaarsa koonaan ayyamnee hin deemu jettee yoo dhiise hayyee wanta ati jettu hayyee jetteef duba deebite dhugaa rabbi mootii onnee mootii moototaa godheessa jira sirra fuudhuu miti inshaalla gara galeetu wanni sin laalu jechuudha dhugaa rabbi amma akkasillee goonuuf akkasii miteettan hayyee jechuun waa hedduu bareechiti. Hayyee tole dhiifama hayyee jecha jettuu fi tole jecha jettu heddummeessuu qabdan bultii keessatti thank you hayyee gaafa waasii godhanis waan chokkoleettaa qarsh takkaasii fi dullee thank you hedduu galatoome habibii bexaam itti natti tolee jira jee fumaali kunu abaluu warqii bitee yoo jechaa oolte garuu rakkoo manattuu sitti hin galu jechuu manattuu hin galu alaa nyaatee dhufaa bakka rakkoo dhagisee hundaa'u hayyee tolee jechuun dubbii bareechiti haasawa ofitti jechuu akkas yoo gootan bultiin teessa bultii ifii ijaaruu dandeessa ifii diiguu dandeessa jechuu gizee hedduu kana jechuu bakka wal ta'uu dhabuu wal dhaga'uu dhabuu akkamitti na ajaja'an dubartiidha dubartiin maftii qabdii mirga dubartootaatu eeggamaadha. Amma Ameerikaatti mirgi dubartii eeggamaadha foolisa hundatti fidduu namni abbaa manaa keessatti sun sirrii miti. Akka mootummaan si bulchetti osoo hin ta'in akka rabbi si ajajetti buluu qabda. Akka quraanni ja'utti akka hadiisni ja'utti buluu qabda. Akka mootummaan ja'utti akka namni ja'utti akka ollaan ja'utti akka abbaan ja'utti akka haati ta'e ja'utti miti kan jiraatu qabdu jechuudha. Akka rabbiin bare guys akki bara hadiisa keessatti himamu bara dubartiin bar jannata kan seentu bar jaarsaa yoo ajajamte jannata seenuu hin dandeessi jedhamee bar yoo salaatuma salaattee quraana qaraatee soomana soddomman soomantee jaarsaaf ajajamtu yoo taate ni seenti jedhamti bakka ni seenti meebiillee hin jedhamne seentee jirti jedhamte malee seentee jirti jedhamte dubartoota akkasii ta'uun isinirra jiraate jechuudha. Hani kana jechu dubbiin maashaallah yaada bareeda. Hayi maatii Anama abbaa warraa kiyya waliin akkamitti jiraatu barbaada. Akka ummaanti abbaa kiyya waliin jiraatetti jiraatu barbaada. Yoo akkas jedhu ammoo kabajaa isiin isaaf qabdu. Akkas jechuu barbaadeeti. Amma beekta ijoollee uummanni keenya kuni Maki bal bayyanattee fi sallamtee danda'an jechuudha tokko maaliif beekta? Uummanni keenya akkamitti jiraatu barbaada akka miidiyaa irratti arginu. Guys, qoomee dubbisaa. Tigalee. Yaa bu'aati Ameerikaa gisee deemtee beektaa akka dhiirti ittiin quufu. Amma kunuun barbaachisu jechuudha akkana jechuun barbaachisu. Namni tokko yoo siin ta'in karaa nagaatiin adda bahuun ni jira bar. Karaa nagaatiin adda bahuun ni jira bar wal gubuun hin jiru ban akkasitti yaadan. Baay'ee weeraan ati laal dhiirti ati minxaafa taateef illee tasirra deemtutu jira jechuudha. Gaafa sanati akka rabbiin si ajajame akka rabbiin si ajaje yoo taatee fi rabbiin wallahi rabbiin waan inni si ajaje takiin waan jechuun rabbiin si ajaje yoo guutu ta'e rabbiin darbee sin darbu jechuudha. Wallahi darbee sin darbu. Ati akkuma rabbiin si ajaje qofa ta'e malee akkuma jechuun dubartiin safuu eeggattee dubartiin bakka jechuun dubartii cimtuu yoo taate rabbiin darbee sin darbu nillee miidhamtu jechuudha. Nama miidhamaallee hin taatu. Yoo miidhamtee hanqa xiqqaa miidhamte jechuudha. Malee ani akkasitti yaada guys. Yaa'u kabajaan barbaachisaadha wal kabajuun kabajatti hedduun amanaan waan kabajaa
kabajaan hedduu murteessaadha bultii keessatti. Yoo kabajaan hin jiraanne rakkoo. Jireenya isaanii gabaabsu tokko kanaa bara takka takka bal'atuun ka rabbiin nagaatti jedheen bari hiriyootuma biratti hiriyootuma keessatti ka isa salphistu meeqatu jira makki wallaahi. Yaa dhiirri rakkoo ni qaba hin qabu hin jedhu garuu nuti warri dubartii obsa godhatu qabna akka haadha teennati haati abbootiin teenna bar tumamaa rakkataa waan hunda jettee ofitti gadi qabdee sadarkaa kanaan nu geette ka ammaa inni yoo takka deebise bar 2 3 4 5 deebiste isiin asii obsuun hin jiru wallaahi jireenya kana keessatti barka waan hunda dandeettu ka ta'uu qabdu dubartiidha. Maaliif beekta namni tokko heerumee eega bultiitti seenee waan hundayyuu obse gaafa keessa ba'u tokkotu jira seegalee salphaa jibite ammoo dhiira jijjiiruu faayidaa takkitti hin qabu wallaahi. Bultiin kama duraasan keessatti rakkattee beeloytee dheebottee rabbitti kadhataa akka yoo inni illee ka jaallatu taate rabbi isaa qajeelchu jecha akkasitti jiraatuun barbaachisaadha. Akka ammaa ka wal qabanii bar waltumanii jira bar jaarsaf jaartii subhaanallah. Wallahi qixa waltumti. Iriyaa yoo dhufu iriyaa irratti arrabni siin isaa arrabsitu. Bar paambarsii mara ka ijijjiiri jettiini bar hiriyoota irratti. Qofa sun ta'e walitti bu'uun jira mana saabotaatillee mana rasuula keenya sallallahu alaihi wasallamtu ni jira miti waliin ooduun xiqqoo jaarsaaf jaartii numa jirti bar. Seegalee waliin ooduun numa jirti. Xiqqoo gaafa waliin oodanillee walii beekuu bareeda namni walitti bu'uun hin jiru. Bultii keessatti waan xiqqoo takka guddisanii naayiki jechuun sun xiqqoo rakkoodha. Amala jarjara qabna. Naayiki waan xiqqoo takkatti silaanii kaan nu harka jiraate gizee 100 takka hiina jechuudha. Waan xiqqoo takka walii obsuun gaafa inni aare isaa beekuu inninis gaafa isiin aare isii beekuun bareeda. Osoo aartee jirtu maal fiddeettee dha'uun bareedaa miti. Gaafa aartee gajattee kunuunsuun sirra jiraate dubartiin kunuunsinaan akka ati barbaadde si taate dubartiin wanta isiin barbaadu kunuunfamuu barbaaddi jaalala kennuu barbaaddi saa isii kabajuu barbaaddi saa ala oolaa bulaa yoo itti dhufte hin barbaadu dubartiin akka namni taa'ee mana si eegu jiru baruu qabda. Teessee nyaata gotee si waliin nyaachuu barbaaddi buna dhaabdee si waliin dhuguu barbaaddi si waliin haasa'uu barbaaddi si waliin taphachuu barbaaddi kana hunda godhuu qabda jechuudha. Tajaajiluun sirratti jiraata yoo na baadhadhoo jettillee si baadhachuun sirra jiraata. Yoo samii gubbaan karaan ni jira ni jira jechuun sirra jiraata. Arra aduun naa bahuu qabdi yoo siin jetteellee hayyee boruu hin baasi jechuun sirra jiraata. Hayyee ookee yoo jette wanti jiru hin jiru jechuudha. Akkamitti akkana naan jette jettee yoo kadhooytuu taate yoo kaloltuun taate sirriidhaa miti. Sirrii miti. Waan dandeessuun hanqa rabbiin qabeenya rabbi sii kana xiqqaattus guddasu hanqa qabdu saniin isii kunuunsin. Maaliif galgala chokkoleetta qarshii takkaa bittee hin galle kunuunsin. Hanqa qabdu saniin aannan takkallee bittee yoo galte ni gammadde jechuudha. Bakka beetee waa bittee galuun kan kee isii gammachiisa. Waan takka qabdii yoo galtee waan xiqqaa dirqamaa isii gammachiisu warqii bituun daayimandii bituun makiinaa bituun mana bituun sirra hin jiraatu. Waan xiqqishaa tokko dubartiidhaaf yoo qabdee deemte gammachuun isii daangaa kan dabalee ta'a jechuudha. Waan guddaa binna jettaniititi amma dhiironni waan guddaa goonaaf jaanii dubartiin immoo nan kunuunsu jettee onneen isii caba jechuudha. Waan guddaa bituudhaaf amata dheeraa yaaduu dhiisiiti waanuma qabduun guyyaarraayis ta'u baatiirraayis ta'u waan dandeessu gootee gammachiisuun sirra jiraata jechuudha. Nama tokko gammachiisuudhaaf dirqama waan guddaarra rarra'uun sirra hin jiraatu. Yoo garuu ka isiin waan ati gootuuf kan tuffattee maal itti taate rakkoon kan isii jechuudha. Du'aayii godhuun sirra jiraata. Dulloota nama kan jettu kun nagamaa fi rabsiyaa gargaaru. Anti sheeka taanees hai takka nan bisnee war dubbii laama sada laama mati. Masha Allah. Si nagaafate waa meeqa naasoo isiiste anchi maal taatee akka naasoo isiistu garuu. Ta gorsa bareeda wallahi osoma ki yeroo tokko yaani yeroo torbanitti al takka waan akkana kana dubbattee bareeda wallahi. Nama meeqa jira. Ustaazi taati haadhoo koo laa ustaazi
namni anquma beeku amma ani wallahi beekee isinii maanjo just namni ollaa isaa irraayis ta'u bikka itti guddatee dhalatee irraayis ta'u bikkoota arkuu irraayis ta'u waan tokko hin baratta jechuudha. Waan tokko yoo bar fiilma tokko ilaalte yoo bar waan irraa barattaa bara waan tokko yoo dubbiste illee waan irraa barattaa bara. Ustaaz gaafiin qaba. Ustaaz naan hin jeena guys. Ustaaz naan hin jeena haiman tantan. Uummanni maal ta'e laa ilaaha illallah ibsa shaayeessa jirta. Araan ustaazaa miti. Nu mucatti amaara sana gartee makkee nu maqaan isii. Nu maqaan isii. As jala barreessaa mucattii sana eenyusi. Yeroo mucattii sun Dubaay jirti duraan kan yeroo baay'ee ijoollee barsiiti. Habiba yaa Habiba Dr. Habiba moo? Isin doktara bar namoonni cabifaa akkamti? Doktora? Doktora maaliti? Doktora jetti. Ay maki. Garuu cimta. Hedduu cimtu. Yaa. Akkasii faamilii. Rabbiin achi. Pilaana qabaachuu qabdan jireenya keessanii. Pilaanaan jiraachuun isinirra jiraatu jechuun akkana waggaa kana waggaa sana akkasii amma waggaa haarawaa kanatti pilaana baafachuun isinirra jiraatu jireenya keessan keessatti jechuudha. Jireenya keessan gisee jiraattan pilaanaan ta'uu qaba isin gadhe ustaniituma jechuudha. Ustaniituma yoo ka jiraatan ta'e namni hedduu nama usee yoo jiraate hin cinqaman jechuudha hin cinqamtan. Asuman jira waggaa dhufus asuman jira waan jaamusi dhagaa. Amma nuti biyya tana waggaa meeqa jirra. Garuu waan meeqa yaalla jechuu isin galee yoo sun hin taane qo'ee asiin ta'a obsa qabaachuun isinirra jiraata jechuudha. Namni guddinaaf deemu namni jijjiiramaaf deemu yoon obsine jijjiiramuu hin danda'u. Jijjiiramuudhaaf obsa isin barbaachisa ammas yoo waa kan obsine ta'e garuu bika guddaa ga'uus hin dandeessu. Ani amma tujjaara ta'uun barbaada yoo obsan qabaanne tujjaara ta'uu hin danda'u. Tujjaara ta'uudhaaf takkiin waan tokko daleedee mul'isuudhaaf obsa si barbaachisa jechuudha. Obsa namni obsu bika guddaa hin ga'a. Namni hedduun bika guddaa ga'e kan argitan kun hundinuu waan obsa qabaniif waan qarshii takka irraa kaanii achi hagaaniif qarshii takka irraa kaanii bika guddaa ga'uu akka danda'an waan isaan ifitti himanii achi ga'aniif isin garee obsuun isinirra jiraata obsa jireenya keessan keessatti. Tole. Haani koo ati maal dalagaa jirta? Ani mootaa jira bareeddoti. Inshaallah 2025 ammoo jaarsa kiyya waliin taa'amma adda kiyya taa'aa jira. Inshaallah. Wallahi jai. Inshaallah. Keessa waa sitti mama. Wallahi. Ati yaaddee osoo hin taane qooda rabbiiti qabeenyi dhugaadha garuu rabbii jira jettee ulaa banaa bultee hin raftu. Aalimni fedheehu rabbii jira jee ulaa banee rafu inuma hin jiru. So sababantu jira deemtee dalagachuun jira jechuudha. Riskii hankee rabbii nuu barjee ta'eesee eeggachuun hin jiru bara. Yoo teessee harkatte waan takkan harkatte jechuudha hiyyummaa malee deemtee fi fiiguu sirra jiraate jechuudha. Rabbiin gaafa ati fifiitee hojjettee niyyaa hankee galmaan siigaa. Niyyachuun immoo haraam hin taane jechuudha. Wanti haraam hin ta'in keessaa tokko niyyachuudha. Waa niyyachuu bakka akkana qabaachuun qaba akkas godhuun qaba akkana hin ta'a jechuun haraamii miti. Bakka rabbii sii godha waan ta'eef ilmi namaa sii hin godhu. Hin aarinaa kanaafis nam tokko bara akkanan taa'aafillee bara maaliif jechuun kun jedhamaa waan nama jahu jira bara. Yaa Rabbillee fis irratti gargaara bari ni tura malee wallahi waan yaadde san ni tura malee numa galma geetta wallahi rabbitti gargaara. Rabbiin jiraannaan namni yoo niyyate
Niyyat dhaabuwwan ni jettan. Niyyat isinii mi'aan tujjaaran ta'an isiniin jee garuu waan na arkitaniif akka na arkitanii jechi maakiin amma dura akkana itti ture jettanii gisee rakkoo Oromootis ta'e namni rakkateef gargaarsa giseen akka miiliyoona takkaan kannu Allahu akbar gaafa jaan ayi micoontuun bira akkana itti ture jecha jiru akka yaadattaniif bikka nama jiru kana na ilaaltanii amma immoo waggaa 3 waggaa 4 booda bikka kam akkan jiru akka na ilaaltaniif ani kana dubbachaa jiru jechuudha. Ilmi namaa akka jijjiiramuu danda'u akka beektaniif amma dura maal akkan jee hubadhaan isiniin jaa naamana. Inshaallah rabbi si haa godhu. Emanuun waan irra buus guyyaa sana. Kamara dubbadhu. Inshallah, inshallah, biiznillah, minta. Niyyadhaa ni harkattanii namni niyyatee waan dhabeen jiru niyyadhaa. Hin ta'u jetteen deemin hin ta'a. Wanti hin taane hin jiru addunyaa kanarratti. Dubbadhu kaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم نجاة. بياكم. معك برا جافين في. مالين. نشيطة باسيتي. أنا ما بيسي سكنا دليتهم بربادي. Eessa jirtaati? Jaamsi nafiin gaashee booru. Eessa jirta? Harar. Harar. Jaamsi dhagee Harar jira mucaan kun ishee. Okay, wallee hin jenne. Dhiifama nashiidaame ija egaa xiqqoon dhageenya. Qoy dura si barra. قلبي. Qoy obsi. Harar jiraattaa? خليني ابتدأ harar geelita أنا أنشار. Ancaar. Bikkee amma jiraattu Harari. Harari barataa jirtamoo warra keetii waliin jirtamoo barataa jirtamoo maayini? برشاتي برشا. Kutaa meeqa baratta? برنوتا كوتا سديتي قرآن سنين قرأ. حفظي. Okay, hifzi irra jirtaa? Fixxee? Maashaallah. Obboleeyyan keetii waliin jirtamoo warra harmee kee waliin jirta Harar? Moo barnootaaf جولما deemtee? برنوتا فم برنوت ما بقى جولما بيتين يا وجل. Nashiidaa sii barreesse? أنا برسة استديو جيسة تمره. أما يوتيوب آره أما ترى بني. يدين ديسني أما ترى بيشي سنة دري بجيتين. والباقون أركني كذا تونكو. Yani miskin. Nashiidaa ifii barreessitee istiidiyoo seensifattee xumurtee gadhiifachuu barbaaddeeti bika yuutuuba kan kee namni siin beeku sanii mee jeesh nashiidaa kan kee mee ittiin banamoo afaanumaayyoon jee. itti bani ayyeen dhaggeeffannaa. አይተዋላ ቴሌግራም ላይ ያለውን Guys, haamilee ta'uu qabdanaa. Maaliif nama akkanaa xiqqaa ijoollee xixiqqoo akkanaa diinni irratti guddate tan yoo haamilee isaanii hin eeyiniif karaa biraa akkuma keenyatti wallisanii akkuma keenya asirraa caffaran jechuudha.
soo nutillee rabbi nu haa qajeelchu namu ijoollee akkanatti dhufanii mooraalii nuuf godhaa isiniin